الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا أرى برنامج كنا قبا سطر مكتبي يكون الآن كنين كاسر يروكنا أكملت قدفنا أكملت كيسنا أكملت أكسم ملء ترتيب التررة إيجاسي akkamitti walitti kaleessuu dandeenya. Eegas ammoo guutuma isaatu akkamitti dhabamsiifneetiin deebisuu dandeenyadha. Waa jaattu jira. Tokko akkamitti guddifnaa, lama akkamitti keessinaa, sadii akkamitti jidduu galeessa goonaa, afur tartiibatti akkamitti rarraa, shan walitti akkamitti dhiyeessinaa, jaha guutuu isaatu akkamitti balleessinaadha. Shaashaa qullaa bakka waan takkatti hin jirre gara harka mirgaatiin gadi dhooyina. Eegaa harka mirgaatiin gadi dhooyine ka awwalaa kanarratti dhooyina. Ardi kan jedhu kana. Kun ammoo eeyquunaa kabiiraa jedha. Gugurdeessu irratti dhooyina. Kun ilaala gugurdatteetiin jirti. Tokkoffaa jala baafne. Lammaffaadhaa jiddu galeessa akkamitti goonaa jedha. Bakkuma sanitti deebineetiniin mutawassita kan jedhu kan irratti dhooyina. Kunoo mutawassita ta'ee jira jechuudha. Sadaffaan akkamitti xixiqqeessinaadha. Kunoo ka jalaa kan irratti dhooyina. Xixiqqaatee jira jechuudha. Sadi. Afraffaan tartiibatti akkamitti rarraa kan jedhu. Tartiibatti akkamitti rarraa. Tartiibatti dacha'ee jira. Argitanii afuraffaa geenyaa miti. Shanaffaan akkamitti walitti kaleessinaa ka jedhu. Walitti kaleessuun isaa kun akka lama walitti kalaa'uu dide jechuudha. Osoo ammoo as dhufneetiin kana eequnaa shabakaa kan irraa balleessine maal ta'a? Argitanii akka ittiin walirra korsiifne jirru jechuudha. Walitti dhiyeessuu bira dabarsine. Yoo ammoo kanatti raayitii goone hoo abadan aga tasdiliila isaati. Tasdiliila kana agatti naginne gahu. Tasdiliila kanallee ni argitan. Aga tasdiliilaa qofa walitti dhiyaata. Argitanii? Walitti dhiyaatu jechuudha. Kana achi walitti dhiyaatu hin danda'u. Ka isa dhumaa akkamitti balleessinaadha. Guutuu isaatu akkamitti balleessinaadha. Asumarra dhufne ka jalaa kanarratti dhooyina. Kun guutuu badee jira. Guutuun isaatu badee jira. Yoo deebisuu barbaanne immoo dhufneetiin as dhooyina. Ka bakka waa'ee tartiiba isin jiru kana kun alaan akka ittiin wal keessa faca'ee argitanii tartiibatti deebisuudhaaf kanarraatti dhooyinaa jedhee miti. Kunoo tartiibatti deebi'ee jira. Gaafa kuni raayitii bakka kanaan qabaateetiin jedhee socho'uu hin danda'u. Sochoosuu hin dandeenye jechuudha. Garuu hoo yoo raayitii irraa balleessine tartiibummaa kanarraa balleessine akka fedhii keenyaa godhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kanaas kanallee as finna. 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 Kana as kenna.
kana las kenna barnaamija bakka tokkotti siisuun eega harka mirgaatiin maawusa irratti harka bitaatiin maawusa irratti gadi qabdee osoo irraan fuudhiin haga bakka geessuu hedduu saniin geettutti harkifteetumaan deemtan jechuudha. Yoo gadi dhiifte ammoo ni badaa jechuudha. Akkana kuni barnaamijoota asaasiyyaa miti, kun ammoo asaasiyyaadha. Barnoonni keenya kanarraa kanumaan raawwatama. Barnoota haga akka maqaa isaatiin tartiibatti raruu haga ulfaatina isaatiin tartiibatti raruu, haga noo'iyyaa wal fakkaatuun tartiibatti raruu, haga akkasuma ammallee guyyaa gama jihaazaa kanatti seeniin wal duraa duuba seeniin tartiibatti raruun haga walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jedha. Akkasitti subscribe godhuu fi share godhuun dagatinaa isiniin jedha. Hayyee jabaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.